أصلك أشكو يدور اللملو عليك صلاة الله ثم سلامه على يا رسول الله يويا الشمار كفون إلمان أورمو عن بيا كيسا في بيا على رانور دفا جرتن كون قوبي مرمر توبيدا mormortuubin torbaanitti al tokko qophii maltuu dhugaa kan isin biraan gahu taha. Qophii dhiyeessuun ani kan isin waliin turu shugguxii sabaati. Ogeessi kaameraa fi suur sagalee 2M'in na waliin tura. Hangaduma qophii keenyaattiin waliin turaan affeerraa qophii imaltuu dhugaati. ثم سلامه على يا رسول الله daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenya dubbii ayyu duree islaama Itiyoophiyaatiin eegalla. Abba Haaji Hajjiin akkana jechuun dubbii keessa isaanii waxalaa ture bulgaafachuuf yaalanii jiru. Aangoon hallayyaa haasentu dura nu digdanii achi booda mana rabbii digdan malee hin danda'amu. Waan aaseewwan yaalanii dadhaban irra deebitanii hin yaalinaa hin taatu dhiisa. Jibbiinsa islaamummaaf qabdan arginee jirra. Tuffiinuuf qabdanis isinirraa hubannee jirra. Abba Haaji Hajji Ibrahim dubbii isaanii itti fufuun akkas jedhan. Yaa jara kenna nagaa waan hin barbaanneef musliimoota tuffachuu fi hoogganaa musliimaa tuffachuun biyya diiguuf qophaa'aa akka jirtan mul'ata. Biyyi tuni musliima malee jiraachuu hin dandeessu. Kanaan duras hin dandeenye ammas hin dandeessu jedhan. Duris aaseewwan dabareedhaan nu gabromsaa deemuun nuuf gahaadha. Musliimni har'aa sadarkaa durii san irra hin jiru jechuun akeekkachiisanii jiru. Ammas akkuma itti fufetti jira haasofni isaanii. Musliimni nagaa fi nagaadha. Nagaa jaalataa qofa osoo hin taane waardiyaa nagayaati jedhan. Masjiidni keenya tokkollee marii keenya malee diigamuu hin danda'u. Nu diigdanii kaatanii sana booda gara masjiida diiguutti dabartan malee masjiida diiguun hin dandeessan jechuun akeekkachiisanii jiru. Masjiidonni keenya diigamanis bakka buufamee ni ijaarama. Ijoollee keenya lubbuu isaanii wareegameef Rabbiin shahidummaa isaaniif haa balu. Kan madaa'e Rabbiin haa fayyisu. Maatii isaanii Rabbiin haa sabbarsiisu jedhan.
seera ni kabajna, seera bu'uura godhanne mirga keenyas ni eegsifna. Eenyunis haa ta'u akka nu tuffatuu fi hin hayyamnu yoo fedhe ofaa tuffachuu jechuun itti himanii jiru. Ani aangoodhaaf jedhee of duuba hin laalu, aangoon yoo barbaadde ammas boolla haa seenu jechuun laalaa garaa isaanii irra deddeebiin furgisiifatanii jiru. Ammas akkas jedhan Haajiin. Dhaabbata cimaa fiduu qabna, sunis qabsoo kennan dhufa. Ammas dhaabbata akkasii hin firne karaa irra jirra jedhan. Garuu dhaabbata cimaa fidna oduudhaan osoo hin taane, miidiyaa hawaasatiinis osoo hin taane walitti dhufnee haasofneeti jedhan. Hayyoota qabna, hayyoota gahas cimsinee qabna. Gariin isaanii miidiyaa hawaasaa irratti jihaada labsuu, eenyutu jihaada labsuu danda'a? Olomaa inni kamtu fatwaa siif kenne? Eenyunuu haa hoogganuu? Dhaabbanni kun dhaabbata. Dhaabbaticha cimsuun barbaachisaadha. Waajjirri keenya waan isin barbaachisu hundaaf banaadha. Waajjirri mana maree naannichaas akkasuma isiniif banaadha jedhan. Osoo isaan hin mariisisin akka barbaadanitti maaf shubbiftan? Mari'annee wal dhageenyaaf cal'ifne malee sodaa tokko hin qabnu. Cuunfaa haasawa pirezidaantii Majlisa Federaalaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa guyyaa darbee taasisan keessaa kan fudhatamedha. የእናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም የምትናቁት፣ ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ሰው፣ ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል። ሃይማኖታችሁ ማስከበር የምትችሉት እንደ ሙስሊምና እስላም እዛ አካባቢ መከበር የምትችሉት ይሄንን ህዝብን ለመከፋፈል አይደለም። የአካባቢው ፖለቲካ በብሔር የተከፋፈለ ነው። እንደ ብሔር ጠንካራ ሆናችሁ የራሳችሁን ጥቅም አስከብራችሁ የወንድሞቻችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትንቀሳቀሱ ብቻ ነው። Daawwattoota keenya kabajamoo, qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Falfalli gowwaa hin dhokatu, ummata keenya raftanii hin bultan jechuun haasawa isaa kan darbate hoogganaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka ta'e ni yaadattu. Maqaan Arabaa biyya fudhate jedhe abbaan korroosoo jecha keessi falfalaati. Waan warri waarii haasa'u ijoolleen waareen baati jedhamaa mitiire. Gufuu mana duubaa faayoon kookooseeti, anaa dubraaf booyu aayyoon qoonqofseeti jedhanii qabadhu gurbaa. Dhugaan dhugaadha. Ummanni musliimaa rizqiin ilma namaa Rabbi harka jedhee waan amanuuf summii dhala ittisuu fi kan dhaloota maseensu hedduu hin fayyadamu. Hanga manaa fi makiinaa bitutti, hanga achi gahutti, hanga achi tahutti jedhee osoo hin fudhatin akaakoo hin tahu. Ilmoon rizqii yookaan hiree qabattee dhufti jedhee amana. Fuudhaas ta'ee heerumas akka bineensaatti hin sodaatu. Fuudhee dhalchuufis haalaa fi yeroo mijaawaa hin eeggatu. Fuudhee dhalcha tanaaf horree lafa guunne horaas jirra. Horaas horuus itti fufna. Garuu namoonni jibbaa ummata kanaatiin machaa'an tokko tokko hormaanni ummata kanaa dhukkuba sammuu itti tahee jira. Dhugaa tana diinatu nurraa nu beeka. Kanaaf raftanii hin bultan jedhu maaf rafnare? Waluma biraa rafuu qofaaf wal fuudhammoo abbaa kiyya dubbiin akkamii? Miskiin wallaahi jedhe sheekni kenna. Warri hormaata ummata kanaa sodaatti hubatu garaan haa gubatu malee sa'a namaan ganaa horra. Asumaanuu ergamtoonni afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu dandeettu tokko tokko
jibba hama ummata kana irraa waan qabaniif summii garaa qaban haqqisaa jiru. Jarri suni ummata Oromoo bakka hin bu'an ergamtoota afaan Oromoo barateedha. Jara saniin Oromoo tuulamaatti yookaan Oromoof yaadu seetanii ilmaan Oromoo amantii biraa hordofan garaa hin malleen akka hin mufachiifne asumaan waliif dhaamna. عليك صلاة الله ثم سلامه على يا رسول الله. Waan dhabde qofa dubbadhu falmadhu malee jechoota arrabsoo fokkataa walitti darbachuun wallaalummaa akka ta'e waliin wal haa hubachiifnu. Dhugaan arrabsiteef argattus hin jiru. Oromummaanis Islaamummaanis eebba qofaan hin lalistu. Abaarsaafis hin baddu. Daawwattoota keenya kabajamoo qophii keenyatti akka boharaa jirtan abdii qabna. Eebbaa fi abaarsa meeqa keessa fullaanii as geenne. Warri qabeenya kee jabeenya kee ilaalee hinaafee gubatee jechoota fokkataa sitti darbatu jibbuu kee bira darbee darbuu kee isa caalaa akka beeku hin dagatin. Saniif Oromummatti irkisanii farra facaasaa jiru. Eebbaa fi abaarsa akkasii hin bararraaqina. Inumaa daran tokkoomi Oromummaa keetiifis Islaamummaa keetis kabaji akkuma abboota keenya kaleessatitti jechuudha. Mirga ofiiti falmachuun mirga kaanii tuquu miti. Mirga keetiif maaf dubbatta kan jedhu caalaa gabroomsan hin jiru. Eeyyeen horree jirra ganaa horraa. Kanatti hinaafee gubata malee ummata kana duubatti deebisuun abjuudha. Bakka ati yaadde bira kunnee jirra jedha ummanni musliimaa. Akka ati beektuu fi eegdu sanii miti. Qarshiinis qalbiinis ummata fagaatedha. Bilaasha yaaltee booda kee bilaasha godhuu irraa ofiin walii galii. Sammuu hinaafaa fi dharaan ijaaramte jaalalatti jijjiiradhu jechuun dhaamanii jiru. Malee ummanni hamma ati beektu sanii miti. Akka ati itti herreegdu sanis miti. Yaarnis beekumsaanis baay'innis sibira kutee jira. Maal gootaree jechuun dubbii isaanii dhaammatanii jiru. Jibba dhiiftee karaa sirriin nu waliin jiraachuun ala ana tahiin abadan hin taatun ejjannoo ummata musliimati. Itiyoophiyaan lammii isii walakkaa hacuuccaa fi miidhaa guddachuu hin dandeessu. Oromummaan haa lalistu. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira nu waliin turaan affeerraa kenna. عليك صلاة الله ثم سلامه على يا رسول الله. Sirni biyya kanaa bara hundaa akka nuti musliimonni gaafii masjidaa fi hijaabaa keessa achi hin baane gaafii biroo hin dhiyeessine bara hundaa lamaanuma kanaan micciiraa asumarraa nu naannessan. Akkuma yeroo kana akka nuti Finfinneef hin falmanne daangaa biyyaa irratti biizii nu godhaa turan sana jechuudha. Garuu dhimmi masjiidotaa fi dubartoonni hijaaban barachuu yoo diqqaate gaafiin isaa nu dhaloota kanarratti goolabamuu qaba. Kuni duula xiinsammuu eenyummaa nurratti wal jijjiiraa har'a gaheedha. Haaluma kanaan magaalaan Shaggar masjiidota of keessaa qulqulleessite ijaaramuuf akka deemtu masjiidota of keessaa barbadeessuun mirkaneessaa jirti. Ni taatiiree yaa saba dhugaa barbaadu waggaa 100 guutuu.
Musliimonni Itiyoophiyaa masjiidota 21 ol irraa diigamee Qura'aan isaa irraa cicciramee yookaan cal'isu ta'e fuundurri ummata musliimaa Itiyoophiyaa biyya sana keessatti ni jiraatamoo ni dhabama jechuun hedduu yaaddessuu qaba. Tufii kana ol maaltu nu hafe? Biyya ijaaruuf osoo hin taane waadaa hundee musliimota diiguu fudhatee ka'ee jira. Akkuma seenteen waadaa ardiif samii caalu Qura'aana kukkutaa jirti. Akkasumas masjida digdee garaa ummata islaamaa wadditee jirti. Ni agarra kaa dhugaan yoo dhugaa taate. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa har'aatiin akka bohaartan abdii qabna. Torbaan sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee mormortuu hafan waliin turtii gaarii qabaadha.